waan kanarratti waadaa waliif gallee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 8tti seeraan baradheera. Kutaa 8 ergan gahee booddee garuu kanaan ol barachuu waan hin dandeenyeef rakkoo jireenyaa dabalataan gara jireenya kootti fuudhufeen itti fufeen barachuu hin dandeenye. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 4 qabu. Ani hangafa ilma dhiiraa ta'een mana keenya keessatti dhaladheera. Haa ta'uutii garuu garaagarummaan umurii guddaan anaa fi obboloota koo gidduu hin jiru. Yeroon barnoota kiyyaa kutaa 2tti darbus abbaan koo jaallannu kabajnu dhukkuba HIV/AIDStiin addunyaa kanarraatii darbe. Rabbiif galanni haa ta'u garuu haati keenyaaf nuyi garuu si'a hedduu ilaalamnus dhukkuba kanarraatii bilisadha. Maarree abbaan keenyi hojjetaa mootummaa ture miindaa isaatiin nu jiraachisa. Erga hojii qabatee waggaa 10 waan ta'e hin guunneef immoo akka seera biyya kanaatti namni waggaa 10 gadi hojii hojjetee dhaabee beenyaan waan hin ganfalamneefiif haati keenya waan ittiin nu jiraachistu waan ittiin nu bulchitu rakkachuu jalqabde. Kana dura hojii gara biraa maallaqa argamsiistu yaaltee waan hin beekneef anaa fi obboloota koo qabattee baay'ee rakkatte. Hundumti keenyiyyuu ijoollee waan na taaneef akka hangafaatti na dhagaha jettee garuu kan dubbattu haati kiyya anattidha. Obboloota koo warra dhiiraas warra dhalaas ciibsinee haati kiyya anatti haasofti. Kana yoon godhe kanan godha. Kana yoon bite mootarii kanatti gurguruun danda'a. Kanammoo akkamiin godha jettee dhiphachuun anatti haasaa oolti. Isa liqeeffachuu dandeessurraa liqeeffattee isa kadhachuu dandeessurraa kadhattee haati keenya nu jiraachisuu yaalte. Ani barnoota kutaa 2ffaa xumureen gara kutaa 3ffaatti yeroon darbu kanaan booda qarshii tokkoonis qarshii 2 isaa ta'u haadha kiyya gargaaruun qaba jedheen magaala keessa qacarameen namaaf kophee qulqulleessuun jalqabe. Kanaan obboleessi haadha kiyyaa magaala keessatti kophee otoo ani qulqulleessuun arge mucaan kee cimaa ta'eeraa hanga namaaf kophee qulqulleessu ani meeshaa ittiin kophee qulqulleessan nan guutaa fi mataa isaatti bakka barbaaddatee dhuunfaa isaan haa eegalu jedhee haadha kiyya gaafata. Haati kiyyas eeyyeen kun waan gaariidha yeroo jettuuni eessumni kiyya kuni qarshii 50 naaf kenne saanduqa kopheen itti qulqulleeffamu halluu yookiin immoo qalama kophee gosa garaagaraa buruushii waraantuu fi taa'umsa akkanumallee kanneen na gargaaran kan bitamu bitadheen kan hojjechiisamu immoo hojjechiifadheen hojiin eegalee. Qarshiin biyya keenyaa akka har'a gatii dhabee qarshii 100 wanti bitamu akka hir'ate miti. Qarshiin 100 yeroo sanatti gooftaa maallaqaati. Yeroon kophee qulqulleessu yoo guddate guyyaatti qarshii 20 yookiin immoo 25 hojjedha. Torban tokko dabaree barnootaan faallaatti hojjedheen qarshii 100 haadha kiyyaaf hin kennamu. Isheen illee baay'ee gammaddi, baay'ee na kunuunsiti, ijoollee isheen addatis baay'ee na jaallatti. Yeroon ani hojii kana hojjechuu jalqabu boqonnaa argattee kan dandeessu liqii namaas ofirraa deebiste. Darbee darbee obboloonni isheellee waan ishee gargaaraniif hanga tokko manni keenyi karaa kiyyaan tasgabbaa'e. Hojii kana ijoollummaadhaan itti fufee hojjedheen yeroon barnootaan kutaa 5ffaa ga'u immoo kophee qulqulleessuu maddiitti hojiiwwan garaa biraallee nan dabaladhe. Kophee buushii jedhamu bara sana dhufe magaala naannoo keenyaarraa fideen anatu gurguraa. Soolii, kaalsii, paantii, qumxaa, loozii, maastikaa, murtuu qeensaa, sigaaraa fi kanneen kana fakkaatan of biratti fidadheen hojjechuun eegale. Kanaan obboleessa kiyya mana keenyatti 3ffaarratti dhalatullee yeroon ani mana barnootaa deemu akka inni hojjetuuf barsiiseen yeroo barnootarraa dhalaa innis hojjechuu wal gargaaree galii duraaniin argadhu irratti kanan kaawwadhu kanan kuusadhullee argadheen walitti qabachuu maatii koo gargaaruu obboloota koo barsiisu jalqabe. Kanaan ammallee haati koo gammachuu guddaa narraa qabdi. Namni hojjete oluma deema mitiire jireenyi koo haga yeroo muraasaatti akkanuma ture.
hanga kutaa 8tti sirriitti hojjedheen meeshaa mana keenyallee sirreesseen mana keenyallee walakkaa dhimbisu suphisiiseen haadha koof ijan ta'eem. Kutaa 8 akkuma gaheenis maallaqa gaarii wantan walitti qabadheef kanaan immoo suuqiin banadha amma naaf toleera jedheen haadha kiyya eeyyamsiiseen nama beeku fudheen magaalaa Finfinnee deemeen meeshaawwan suuqiif naaf ta'an bibbitadheen magaala keenyatti mana kireeffadheen hojjechuu gurgurachuu jalqabeem. Kanaan ture mucayyoo mana barnootaa keenyatti akka dubartootaatti sadarkaa tokkoffaadhaan baatu maal ofiin jetti jedheen mana barnootaa keessatti baay'ee ishee hawwu baay'een dinqisiifadhu waliin ollaa ishee kan hin galeem. Mana yookiin immoo maatii isaaniitiif ergamee suuqiidhaas gabaadhaas meeshaa kan bitu isheedha. Haatii fi abbaa ishee ijoollee lama ishee waliin erga horatanii booda ijoollummaadhaan adda bahanii haati ishees abbaan ishees isheerraas obboleessa isheerraas dhimma hin qabanii adaadaa isheetu ofitti fudhatee ishee guddisaa ture. Haa ta'uutii garuu jireenyi haadhaaf abbaan ala guddatamu wanti namaa guutuu hin jiru mitiire. Mana barnootaatti wanta wal beeknuuf yeroo suuqii ana biraa bituu dhuftu waa'ee ishees nattaasa'uu akka na ilaaltu miti jireenyi koo jettee seenaa ishee naaf qooduu jalqabde. Kanaan wal barree hojii suuqii sana jalqabeen naannoo baatii 7 akkuman xumureenis mucayyoomti barnootaan baay'ee cimtuu taate kun adaadaa ishee waliin walitti buutee adaadaan ishee mana isheetii ariitee. Kanaan manatti baqattullee waan hin qabneef suuqii kiyya dhuftee boossee waan goote waan adaadaan ishee jette hundumaa tokko lamaan yeroo natti himtu anis nama dhaatii baay'ee gaddeen dhiisi yoo adaadaan kee manaa si ariite hanga barnoota kee xumurtutti an nan si barsiisa jedheen guyyaama kanan waadaa galee fi miirri al takka takkaa rakkoodha mitiire ana bira suuqii kiyya keessa na waliin buluu jalqabde. Haadha kiyyatti meen nyaata waliin deemnee haadha koo biraa nyaatti. Haa ta'uutii garuu yeroo kanatti wanti anaaf ishee walii galuu qabnu wanta jiraatuuf ani silaafuu baradheen kutaa 10 yookiin immoo 12 yoon gahe nan dhaabaa. Yuunivarsiitii yookiin immoo kolleejjii seeneen namni na barsiisu hin jiru yoon si barsiise ati anaaf maal kooti jedheen afaan kootiin hin gaafadhe. Yeroo kana isheenis gatii kee siif hin kanfala siin hin jedhu. Haa ta'uutii garuu yoo na jaallatta ta'e barnoota koo irratti dhiibbaa narratti hin dhuumtu yoo ta'e ammaa kaaseen haadha manaa kee ta'a. Abbaa barbaaddetti haadha manaa koodha waliin jiraachaa jirra jedhi anis abbaa manaa koodha waliin jiraachaa jirra jedheen si fudhadhaa jennee walii gallee. Jaallachuun natti hin ulfaanne dubartii jaallatamtu dubartii kabajamtu ana miti eenyuyyuu harka isaa otoo galfatee kan hawwatu dubartii addaa turte. Baay'een ishee jaalladha. Yeroo suman barnoota kiyya addaan kuteen ishee barsiifa jalqabee kanatti ture. Haadha koo waliin immoo karaa biraa kanan walitti bu'ee dubartii eenyummaa ishee hin beekne adaadaan isheellee manaatii ariite akkamitti fuutaa haadha manaa koo jettee akkamitti jiraataa jireenya mana keenyaa ni beekta miti sanuu barnoota kee addaan kutteeti dubartiif jettee kaayyoo kee karaatti hambistaa'e jettee haati koo baay'ee na lolte. Yeroo sanarraa kaasee haadha koo waliin wanta walitti hin bu'eef haadha koo gargaareen beeku. Kan haadha koo gargaaru obboleessa koo isa quxusu ani hojii barsiisedha. Innis ergan ani suuqii banadhee booda meeshaa kophee fi meeshaawwan ani gurguru hundumaa kenneefiin hojjetee maatii kiyya haadha kiyya obbolaa koo dubartootaa jiraachisuu jalqabee. Haadha kiyya biratti gooftaa nama kabajamaa kanan ture deebiseen nama bade dubartiif jedhee nama kashlapaa'een ta'e. Mana haadha koos deemuu nan dhaabee. Kanaan yeroo hundaa haati manaa koo gatii kee kana maaluma yoon godheen kanfala jettee na waliin jiraachaa turte. Akka tarii umurii kanatti daa'imni gadameessa ishee keessatti hin uumamneef immoo mana yaalaa deemnee qoricha waggaa 12 ulfa dhorku fudhatee na waliin jiraachuu eegalte. Anis nan fuudhe malee umuriin koo reefu waggaa 17. Haati manaan kiyya immoo waggaa 15. Wal kan caallu walirra kan beeknu waa tokkoyyuu hin qabnu. Ijoollummaa fi miiratu jireenya kanatti nu galchee. Maatii koorraas adda baheen isheen barsiifadha. Kaayyoon kiyya ishee barsiisuu waan isheen barbaadde guutuu fi barnoota irratti gufuu ta'uu dhiisuun nyaatallee yeroo mana barumsaa deebitu hojjedhee dheeguun manallee qulqulleessuun achii dhuftee hojiin hojjettu akka hin jiraanneef otuman hojii kiyya hojjetadhu gargaaruun hin beekama. Suuqiin ani dalaguu fi manni jireenyaa keessa bullu achuma suuqii keessadha. Uffata maggaarajaadhaan kutaa xiqqoo irraa murannee bakka ciisichaa
ciisichaa fi nyaatatti bilcheeffannu godhannee kanaan jireenya gaarii ho'aa bareedaa hawwamaa waliin jiraannaa. Isheerra darbeenis obboleessa ishee baadiyyaa jiraatuuf barnoonni yeroo banamu maatiin inni bira jiru akka inni baratu dabtara bituudhaan yuunifoormii hodhisiisuufiin waan hin gargaarreef dabtara yuunifoormii fi kobbee namatti erguufiin isallee nan gargaara. Kanaan haati manaan kiyya baay'ee na jaallati. Oolmaa kee kana maaluma yoon godhen siif hin deebisa. Haadha manaa siif ta'uun koo siif gahaa miti jettee yeroo hunda na galateeffatti. Kanaan kutaa 9, 10, 11, 12 ana biratti xumurte. Carraa yuunivarsiitii argatte. Akka carraa ta'ee kan ani yaadee ture yuunivarsiitiin ishee gahee Oromiyaa keessa yoo ta'e bakka kamiyyuu haa ta'u hojii kiyya bakka sanatti eegaluu wanta hin danda'uuf meeshaa kiyya asiin qabu gurgureen yookiin immoo fe'adheen bakka isheen barattutti mana kireeffadheen nan hojjedha jedheen yaadee ture. Haa ta'utii garuu naannoo Oromiyaarraan adda kibba Itoophiyaa yuunivarsiitii Arbaa Minci ishee ga'e. Kana gochuun anaaf ni ulfaata mitiire. Ani asumatti hojii kiyya hojjechaa isheen barsiisa jedheen yuunivarsiitii Arbaa Minci qaamaan mataa kiyya ishee geesseen ijoollee doormii ishees bareen bilbila isaanii harkaa fudheen afaan Amaariffaallee hin beektu nama afaan Oromoo beeku ollaa doormii ishee kan jirtu wal barsiiseen hiriyaa akka walii ta'an gorseen gara biyyaatti deebi'ee. Hanga kanaatti haadha manaa koof gatii kanfaleera. Dhiira ta'anii dubartiif gatii guddaa kanfaluun waan haaraa miti. Dhiirri dubartii jaallateef dubartii kabajeef waan isheen barbaadde kamiyyuu ni godhaafi. Sababiin isaa immoo dubartiin kun anaaf jaalallee koo qofa otoo hin taane haadha manaa koo haadha ijoollee koo horiidha. Dubbiin arraba ishee jireenya gammachuu naaf kennaam. Haadha koo na dagachiisteeti. Du'a abbaa koos ishee irratti irraanfadheera. Rakkachuu wanta jedhu nuti hiyyeessadha jecha jedhu ergan ishee argadhee booda ana jalaa badee hojii kiyya irratti hin qofan xiyyeeffachaa ture. Kanaan yuunivarsiitiitti wanta ishee barbaachisu baatii baatiidhaan ergaa fi isheen amala gaafachuu hin beektu. Ani immoo kana yeroo akkasii bitte miti amma kana bitadhu kunoos hin barbaachisu jedheen barattoota yuunivarsiitii baratanii naannoo keenya jiraatan nama yuunivarsiitii baratuuf maaltu barbaachisa jedheen gaafachaa ergaa fi cabee gogiin nu gidduutti otoo uumamiin hanga waggaa 3tiin barsiise. Waggaa 3 baratees qabxii gaariidhaan naaf eebbifamte. Deemees isheen eebbisiise. Dadhabbii ofiitiif bu'aa yeroo argatan baay'ee namatti tola mitiire. Guyyaa eebba ishee eebba akka barattoota kaanii qofa otoo hin taane badhaasa meedaaliyaarree qabattee eebbifamte. Akkuma as aanaa keenyatti barnootaan cimtuu turte cimina ishee fufsiisuun yuunivarsiitiillee sanumaan xumurte. Kana qofaa miti. Yeroo eebbifaman barattoonni eebbifaman kitaaba suura isaanii walitti qabeeyalatti jechoota ni barreessu mitiire. Haati manaan kiyya waaqaa gaditi anaan galateeffate jechi sana katabuu isheetti ofii kiyyallee ishee waliin akka eebbifametti ofin lakkaa'e. Kanaan eebbifamtee gara biyyaatti deebinee amma immoo waltaanee hojii barbaadu eegallee. Carraa barsiisummaa yuunivarsiitii sanatti ni arga ture. Haa ta'utii garuu isheen intala Oromoodha. Yeroo hedduu yuunivarsiitonni saba naannoo isaaniitiif carraa guddaa ni kennu mitiire. Sababa kanaan isheen carraa yuunivarsiitii sanatti hafuu hin arganne. Haa ta'utii garuu eebbifamtee baatii 2 booda yuunivarsiitiin biraa carraa barsiisummaa yeroo baasutti dorgomtee argatee hojjechuu jalqabde. Hojii barbaaduunis baay'ee nutti hin ulfaanne. Si'a kanagaa anis hojii kiyya qabadheen gara ati hojjettu dhufeen waliin hin jiraanna jedhee ishee waliin dubbadhee walii gallee jaalalaan gara yuunivarsiitii isheen qacaramteetti deemeen hojjechuu eegalee. Kanaan ammallee anaaf ishee gidduu nagaa jaalalaa wal kabajuu guddaatu jira. Si'a kana miindaa qabdi mitiiree of dandeessi. Ofirra dabartee obboleessa isheellee ni gargaarti. Anaanis jabaadhu naan jetti na jajjabeessiti. Kanaan mooraa yuunivarsiitii keessaa waggaa tokko akkuma dalagdeen barnoota digirii 2ffaa magaalaa Finfinnee deemtee akka baratuuf carraan ni kennamaafi. Si'a kana ture anatti kan dhaga'ame. Wal fuunee gaa'ela erga waliin dhaabbanne waggaa 8 ol lakkoofsisneerra. Anis nama guddaa ta'eera. Si'a kana daa'imni nu barbaachisa. Haati manaa koo haga kanaatti waa'ee daa'imaa natti hin kaasne. Abdii barnoota ishee nattaasaa jirti. Maali kun jedheen of komachuu gadduun jalqabee. Qormaata barnoota digirii 2ffaa darbitee gammachuu ishee dhufee yeroo naaf qoddu gammaduu hin dandeenye. Kanaan maal taateeti jettee na gaafatte. Anis fedhii kiyya kan ammaa itti himee. Ati barateetta ani immoo barannee darbitee digirii 2ffaa barachuuf deemta. Erga wal fuunee waggaa 8 ol lakkoofsisneerra. Dhalli nu barbaachisa. Gaa'ela erga ta'ee kan koo hojjechuu qofa
kan kee immoo barachuu qofa hagami ta'a daa'imallee haa godhannu yeroon jedhuni yeroo kana walitti dubbannu gara galgalaa toora naannoo sa'a 12 ture beenu ammuma deemeen qoricha of keessaa baasa jettee harka koo qabattee suuqii na cufsiistee na fudhattee baatee mana yaalaa deemuun meeshaa ulfa dhorku qaama ishee keessa kaawwattee of keessaa baasistee. Baatii lama booddee ishumaa barnoota digirii lammaffaa jalqabdu daa'imni gadameessa ishee keessa tafee gammachuun guddaan jaalalli ulfaataan anaaf ishee gidduutti uumame. Meeshaa hojii suuqii biyya tokko jijjiiruun baay'ee ulfaataadha. Haa ta'utii garuu miindaa ishee abdadheen ammas gara magaalaa Finfinneetti suuqii kiyya hidhadhee deemus Finfinnee keessatti akka magaala biraa hojjechuun garuu waan hin yaadamne natti ta'e. Kaleessa buufachaa waan bu'u irraa argachaa kan hin ture amma garuu asiin yoon jedhu garasiin yeroon jedhu asiin maallaqni na jalaa bahaa dhufe suuqiin sun na jalaa har'achaa deeme. Barnootuma ishee baratu seemisteera lamaan xumurtee haati manaan koo intala dubaraa simboo taate nagaadhaan naa deesse. Haati koo waggaa 9 dura kan natti qabamte yeroon dhala argadhu dhuguma mucaa koo waan yaadde gooteettaa kanaa ol garaattiin sirraa adda baheen jiraadhu hin qabu jettee walitti araaramne. Haati kiyya yeroo kana ifa manaaf goote. Anarra immoo obboleessi kiyya quxisuun kophee qulqulloofsuu san barsiise tujaara abbaa qabeenyaa ta'ee ofiillee barnoota kutaa 8 addaan kutee akkuma obboleessi kiyya fuudhuun qaba jedhee mana addatti kireeffate otoo hin taane manuma haadha kootti fuudhee yeroo har'aa kana konkolaataa hojiillee bitee ofii hojjetee maatii keenyas jiraachisaa jira. Haati kiyya situ karaa isaas bane jechuun erga yaadni galee fi booda ani mucaa godhannaan ilaalcha na ilaaluu dhuftee natti araaramtee na galateeffatti deebitee araaramuu haadha kootti jireenyi koo immoo guutuu naaf ta'ee kisaaraa hojii kiyyaa na dagachiise. Kanaan baatii 4 daa'ima waliin haati manaa koo erga dabarsitee booda otoon yaadiin otoon karoorsin ammallee daa'imni gadameessa ishee keessatti hafe. Daa'ima kan kaa'u rabbidha mitiire yaada gara biraa anaaf ishee hin godhanne. Barnoota ishee wisdroo guuttee daa'ima ishee guddisuu fi kan gadameessa keessa jiru kunuunsuutti uffte. Mindaan inuma kanfalamaa fi waggaa 2 xumurte. Daa'ima lammataallee nagaadhaan deesse. Isheen kunis mucaa dubaraa naaf taate. Yeroo kanatti suuqiin ani gurguraa jiru guutummaa guutuutti duwwaa ta'ee manan kireeffadhes dhiiseen manatti hin deebi'ee nyaata dhugaatii gatii mana karaa kan nu danda'u mindaa isheedha. Otoon hin yaadiin otoon hin karoorsiin amma immoo dabareedhaan harka isheetti hin galee. Maalis yoo ta'e anatu kanaan ishee gahee mitiire ija ishee halkan tokkoofiyyuu natti hin gurraachessine. Kanaan booddee hojiin kee yoo bu'aa godhates yoo bu'aa godhachuu baates hin dhiphatinii mindaan koo jira. Barnoota kootti deebi'een xumureen digirii lammaffaa koo qabadheen siinis ijoollee koos nan danda'a yoo barbaadde barachuuyyuu ni dandeessa. Wanti nu ariifachiisu hin jiru jettee haati manaan koo abdii naaf kennite. Jireenyi magaalaa Finfinnee ni ulfaati bitire mana taa'uu koorraa hojii humnaa hojjechuun qaba jedheen hojii qansiraa bakka konistiraakshiniin hojjetamu barbaaduun eegalee. Waan kana garuu haadha manaa kootti nimne sababiin isaa immoo tole jettee hojii humnaa akka ani hojjedhu naaf hin eeyyamtu. Kanaan gara hojii kanaa dhufeen ogummaa hojii kanaas hin qabu. Ogummaa hojii ani hin beekne irratti nan beeka jedheen galeen hojjechuu jalqabee yoo na laalan warra hojjetan hin ilaala sobeen meeshaa gaggaragalcha malee wanti hojjedhu hin jiru. Warreen foormaalii yookiin immoo hojii sana to'atan natti dheekkamu natti ori'u. Otoo inni natti dheekkamaa natti ori'aa jiru abbaan konistiraakshini sana hojjechiisu gara kootti dhufee maal taateetii maaf hin hojjettu maallaqa mitii kan siif kanfalamu jedhee yeroo na gaafatu xiqqoo sammuu kootu jeeqameera. Har'a hojjechuu hin dandeenye jedheen guyyaama jalqaba hojiif qacaramee wallaalummaa kiyya dhoksuuf tooftaa kanan fayyadame. Kanaan innis maali rakkootu jiramoo koottu jedhee tuuttaa bakka hojii sanaa kan hin uffadhe baafadhu biirootti na eegi jedhee gara biiroo isaan deeme. Maal taate naan jedhee anis waan hin ta'e wanta jireenya koo keessa jiru bu'aa bahiin keessa dabarse amma immoo Finfinnee galeen maal akkan ta'e yeroon itti himu naaf gaddee tole hojii kanan beektaanaan hojii otoo hojjettu siif hin kenninaan jechuun sun guyyaadhaan kan hojjetamu kan ture. Hojjettoota waliigalaa to'achuu mindaa kanfaluu sa'aatiitti seenanii fi sa'aatiitti bahan seeraan akkan galmeessuu fi hojiiwwan xixiqqoo ta'an eenyuyyuu hojjechuu danda'u.
bakka sanatti nama hedduu qacaree milkaa'uu irratti kan dadhabe hojjedhu har'aa kaasinaan jedhee mindaa kanaadha manaa koo kan caaluun guyyaa jalqabaa na qacaree kun hojii waaqayyoodha jedheen waaqaan itti galateeffadheen gara mana kootti deebi'een barii sa'aa 11 toon ta'in bakka hojii kiyya sanatti argameen jabaadheen hojjechuu jalqabeen amma hojiin kun gaariidha mitire haati manaan kiyya otoo ijoollee ishee guddifattu barnoota digirii lammaffaa ishee waggaa 3tti xumurtee kanaan booddee hojii ishee irratti argamuu qabdi anaaf immoo jireenyi hojiin asiin toleera dhiiseen gara biyya yuunivarsiitii isheen dalagduutti deebi'uun barbaanne abbaa qabeenyaa abbaa konistiraaktii kana waliin walii galeen jira kanaan haadha manaa kootiin gammachuun ani keessa jirus waan na beektuuf maal wayyaa jedheen gaafadheeni dhugaadha mitire ati Finfinnee jiraanna naan jettee jennaan akkuma ati kaleessa barnoota keenaaf dhiiste jireenya koo guddiste ani immoo barnoota koo hojii kiyya dhiiseen kanaan booddee siif ijoollee keen guddisa as jiraachuun kan sitti tolu taanaan ani gammachuu guddaan qaba kanaaf hin dhiphatiin kanaaf hin yaadda'in ani nama baratedha waan na ta'eef hojii guddaa yoon dhabe hojii xiqqoo as keessaa hin dhabu siiniyyuu waaqayyo si gargaaree hojii argattee tanaan jette kanaan humna naaf taate akkanuma otoo jennu dhaabbatuma ani hojjedhu keessatti hojiin ni baha gitni hojii kana haadha manaa kiyya hin ilaallatu barnoota isheen baratte waliinis hin deemu haa ta'uutii garuu ija diimeffadheen ija jabaadheen abbaa konistiraakshanii kana bira deeme yeroo kana inni bar hojii kamiyyuu hojjechuuf barnoonni dirqama miti asitti kan hojjetamu guyyaa tokko lama keessatti baruun ni danda'ama kan ulfaatu amala namaadha kan hin hojjetamne kan hin baramne amala dabe nama hojiin jaallannedha kan hojjettu yoo ta'e akka kee kan nama na godhe mana hojii kana keessatti kan hin jirreef haadha manaa kee immoo maaliif hin qacaru akkuma ati anaan na dhageesse haati manaa kees na dhageessinaan jedhee haati manaa kiyyas mindaa anaan qixxee ta'een qacaramtee hojii kan dura hojjettu eebbifamtee baatii 3 booda mindaa ishee addaamtanii daa'ima keenyaaf nama bakka buusne waliin hojii kan hojjechuu jalqabne ijoollee 2 guddifachaa mana hojii bakka hojii gaarii keessatti hojjechaa magaalaa Finfinnee rabbiif galanni haa ta'u jireenya gaariitiin jiraachaa jirra har'a obbolottan koo firoottan koo haadha kootiif manni kiyya mana boqonnaa ta'eera dubartiin ani kaleessa waadaa galee fi nan si barsiisan jedhe dhuguma waadaa kiyya raawwadheen isheen illee akkanuma guddina jireenya kootiif gufuu otoo natti hin ta'in amma dabareen kan keedhanaan jettee otuu takka jireenya keessatti walitti hin jijjiiramiin wal dandeenyee jaalala ijoollummaatiin wal kabajnee jirra waadaan keenyi bakka itti cabe bakka itti fashalaa'e anis of jaalladheen ishee bakka itti miidhe isheenis of jaallatee anaan bakka itti miidhe hin qabdu yeroo tokko ijoolleen dhiiraa dubartootaaf gatii kanfalanii gatii dhabuu haa ta'utii garuu ijoolleen dubartootaa gatiin kanfalamee fi haga dhumaatti waadaa isaanii jecha dubbatanii eegan akka jiran dubbachuufan seenaa koo qoodee ana obboleessa keessan magaalaa Finfinnee irraatiin rabbi ammallee maatii kee haa eebbisu jedhaatiin eebbisa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yuyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha yaarraallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf qode siniif dubbiseen hin ga'a akkasin irraa barattan itti bohaartan itti gammaddan homaa shakkii tokkollee hin qabu nama akkana dachee kanarratti rabbi nuuf haa baay'isu karaa ishees karaa isaas waan hafe tokkollee hin jiru ulfaadhaa galatoomaa rabbi ammallee jireenya keessanii fi namoota jireenya akka keessanii qaban hunda haa eebbisuu siniin jechuun barbaada. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya waan isinitti dhaga'ame yaada keessan isinillee komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaati laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatiina gidduu kana ani guyyaa guyyaatiin dalaguu jalqabdaan laayikiin keessan immoo amma xiqqoo irrateera maaloo isinillee na jajjabeessaa moraaliidha.